Gurbaa tokkoo fi intala tokko ture. Gurbaan kunii fi intalli kun wal jaallatan. Sanaan booda erga wal fuudhanii booda maal jedhu waadaa tokko waliif godhu. Waadaa isaan walii galan kuni mana mootummaatti yoo ta'e yookiin immoo foormiif malee maqaa koo nan beektu maqaa kees hin beeku. Kana jechuun maqaa abbaa fi keenya nuu baasan sana waliin waamnu maqaa wal baafanna jedhaniiti murtii tokko irra gaanii jechuudha. Isaan dura qalloo koo, lubbuu koo, bareedduu koo, bareedaa koo, damma koo, furtuu koo, caccabaa koo, caccabduu koo jedhanii wal waamaa turanii maqaa baay'ee erga wal filchiisanii booda maqaa caccabaa koo fi caccabduu koo kan jedhu irratti walii galanii. Kana jechuun inni isheetiin caccabduu koo jedha, isheen immoo isaatiin caccabaa koo jetteetu waamte jechuudha. Sanaan booda caccabduu koo caccabaa koo osuma waliin jedhanii otuma wal waamanii otuma wal mararfataniiti gaaf tokko akkuma jaalalli jiru silaa jibbi jira yookiin immoo walitti bu'iinsi waan jiru gaaf tokko walitti bu'u jarreen kun lama jechaadha. Gaafa jarreen kun lama walitti bu'anii maal ta'a maqaan duratti wal mararfatan suniin dhaabbate jechuudha. Isheetu isatti dallane, isheetu isatti loleeti maqaa caccabaa koo jedhu san lagatte jechuudha. Egaa haalaan waamuu eegalte bira qabdee waamti malee kallattiitiin eenyu jettee waamtu caccabaa koo san jettu calliste jechuudha. Maqaa isaa lagatteeti maal jechuu eegalti bira qabdee taasisu turte. Fakkeenyaaf maal jetti buna danfistee yoo inni akka dhugu barbaaddu bunni danfeera waan ta'eef akka dhugamu jettiin malee kottu buna dhugii bunni danfeera jettu jechaadha. Nyaata qopheessite nyaata yoo nyaachuu barbaadan irbaanni qophaa'eera waan ta'eef akka nyaatamu jettiin. Galgalallee yoo ciisuu yaaddu maal jetti sa'aatiin hirribaa ga'eera waan ta'eef akka ciifamu jettiin. Ganama hirribaa kaatee ciree hojjettetti yoo ta'e maal jetti cireen qophaa'eera waan ta'eef akka nyaatamu akka ka'amu hirribaas jettiin. Achumaan immoo akka inni sireerraa ka'ee deemu waan hin barbaanneef maal jetti sireen kun afaa barbaada waan ta'eef akka afamuu jettiin. Sireelleen akka inni afee ka'uu barbaadde waan ta'eef akka tajaajilu jechuudha. Gaafa inni haasaa baay'isu yookiin immoo gaafa oduu baay'isu immoo maal jetti mataan dhukkubaa jira waan ta'eef dubbiin akka hir'ifamu yookiin immoo dubbiin akka dhiifamuu jettiin. Yeroo inni itti siiqee taa'u of dhaggeeffachuun barbaade waan ta'eef akka narraa siiqamuu jettiin. Fakkeenyaaf inni ala jira yoo ta'e waa tokko immoo barbaaddeetti yoo ta'e waan akkasii na barbaachiseera waan ta'eef bitamee akka dhufamuu jettiin. Yoo inni dafee galuu immoo maal jetti sa'aatiin manatti galaa darbeera waan ta'eef akka dafamee manatti galamu jetteetu miisejii kana yookiin ergaa kana ergitiif jecha akka nyaatamu, akka dhugamu, akka ciisamu, akka ka'amu, akkas ta'eera waan ta'eef akkas akka ta'u, akkas ta'eera waan ta'eef akkas akka godhamu jetteeti yeroo hundaa isa ajajji yookiin immoo waa isa gaafachuu eegalte jechuudha dubartiin kun. Sanaan booda namichi kun rakkate hin aare jaarsa waamus barbaade takka jaarsa waamu jedha taa'ee yaadeeti nama waameef ittiin kofalchiisu jedhee dhiisa. Isheenillee dhiifama gaafate irra deddeebisee yeroo adda addaatti dhiifama gaafannaa illee haasaama ishee akkas waan ta'eef akkas haa ta'u jettu kana dhiisiiti siyaasa kana keessaa bahiiti araaramne akkuma durii sana caccabaa koo caccabduu koo waliin haa jennu. Yoo caccabaa koo caccabduun koo sitti toluu baate immoo makuma koos abbaan koo fi haati koo baasanii na waamiini maaloo narraa dhiisi jedhaani. Dhiifama isaallee fudhachuuf hin dandeenye hin diddiine jechuudha. Sanaan booda baay'ee haroorraa kan ka'e maal gochuu eegale namichi suni hin reebne hin rukunne jaarsa waamne siyaasa kana keessaa bahuuf mala dhaachuu eegale jechuudha. Gaaf tokko ka'eetii maal godhaa ciree isaa nyaateetii buna isaa dhugeetii dallaan cabeeru jira waan ta'eef dallaa sana suphinaa dallaa sana ijaarra waan ta'eef kottu haa baanuu waan naaf qabdu qabda gaafa jedhuuni waan inni jedhuun qaba waan ta'eef waan amma jedhamu kun akka dhiifamuu jetti. Ayi na barbaachistaa ati dhufte malee waan sana qofaa kiyya gochuu hin danda'u nama naa qabuu hin qabu nama hiddanaa deebisuu hin qabu dirqama dhuftaa gaafa jedhuuni isa immoo amma dhufuu hin danda'u waan ta'eef sa'aatiin xiqqoon akka naaf kennamuu jettiin. Rakkoon qabu sa'aatii xumurteetti kottu nan si eega jedheeti manaa ba'a namichi kun jechaadha. Sanaan booda manaa baheeti bakka mooraa ijaaramu sana yookiin immoo bakka mooraa suphamu sana gaheeti qophaa'ee eeggate jechuudha. Sanaan booda dhuftee bira dhaabbatteetu maal jetti dhufeera waan ta'eef waan inni jedhu akkanatti himamuu jettiin ammallee. Sanaan booda tole baga nagaan dhufte jedheetiin immoo waan hordomu hordeeti hiddaan maagaratti qabateeti hiddanaa deebisi jedheeti hiddatti kenna. Sanaan booda isheetti jechaadha. Hidda sana qabatteeti hidda deebisuuf eegalte. Yeroo isheen hidda deebistuuf suu ta'eeti hidda waliin harka ishee kana qabate. Maayitteen malee dubartiin kun harki kiyya qabame waan ta'eef akka gadhiifamuu jettiin. Waan hin barbaadayyuu sana jecha garaa isaatti kolfaa itti jabeessu eegale. Marsaa jalqabaatti xiqquma laaffisee qabsiisee marsaa lammaffaa hidda kana harkisee itti jabeessu eegale jechuudha. Sanaan booda waan isheen jettu dhaggeeffachuu eegale. Harkisee gaafa itti jabeessu malee hin dhageessu siitiif jechaan jira maaliif narraan hiiktu harkiyya qabame jechaan jira gurra keen hojjetu jettiin. Ammallee dideenni jalaa jallise jechuudha. Harki gaafa gubu gaafa dhukkubu harka kanarraa nyaannee si mararuu harki narraa cituu fi harka kanarraa na gadhiisi jechaan jira jette haasaa ishee fooyyessaa dhufte jechuudha yookiin immoo dubbii ishee fooyyessaa dhufte jechuudha. Ammallee dideenni
Inni kaayyoon isaa maalidha jechuudha? Maqaa ofii waamsu waan ta'eef jechaadha. Isheen illee barte jechuudha. Waa maaliif inni akka inni waan sana qabsiise jalaa callisu galeefi jechuudha. Sanaan booda maal gochuu qabdi? Isa xaraaramtee maqaa isaa waamtee sana jalaa bahu jechuudha. Dhumarratti hidhaa sana hidheetii gudunfeetii biraa deema. Irraa siiqachi. Sanaan booda maqaa isaa waamteetii maaf narraa neeftu jennaan ammallee jalaa callise. Inni kaayyoon isaa maalidha jechuudha? Caccabaa koo akka ishee waamtu barbaade jechuudha. Sanaan booda dhumarratti maal jetti? Maali abbaa manaa koo, maali caccabaa koo, na cabsitee oo narraa neeftu jetteen. Sanaan booda innis gammadeetti jecha caccabaa jedhu gaafa dhaga'u gammadeetti harka ishee irraa hiike jechuudha. Hiikuu qofaa miti bakka miidhamni sana dhidhiibaa fi susukkuumaa fi wal hammataniitti bara mana isaaniitti galan jechuudha. Kanaafuu namichi gamni kun akkasittiin haadha manaasaa kan waliin walitti bu'anii turan san otoo jaarsa waamin, otoo ollaa waamin, otoo ollaa hin dhagahin maal godhe jechuudha? Haadha manaasaa araarfateeti mana isaatti fudhatee gale jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa horaa bulaa deebanaa.